Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafuni akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channelii Soofuu Mara. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabachaa. Egaa irra hedduun keessan bilbila qarshii keessaniin bittanii akkanumallee immoo bilbiluma keessaniin yeroo ammaa kana hatamaatiin jirtanii hattoonni karaa baay'eedhaan namoota hataatiin jiranii. So odeeffannoo kanaan dura isin dhaqqabe irratti egaa baankii adda addaa irraa isiniif bilbile jechuudhaan baankii daldalaa Oromiyaa akkanumallee kan barbaadan jechuudhaan ergasii immoo mobaayil baankingii keessan hatuudhaaf wantoonni isaan taasisan kanaan dura information akkasii isiniin dhaqqabeetiin jira. Amma immoo biyyoota Awurooppaa kana keessa namoonni ta'an baay'een isaanii amma famous ta'ee kan dhufe maalidha? Doolaara hanganaa si ergineetiin jira. Doolaara kana baafachuudhaaf qarshii hanganaa akkaawuntii akkanaa kanarratti galcheedhanii namoota baay'ee nyaachaatiin kan jiran viidiyoo sanis isiniif waraabee jira. Har'a immoo hattoonni akka gara keessanitti gonkumayyuu hin bilbille bilbila akkamitti gochuu dandeessan? Hattootas immoo akkamitti adda baafachuu dandeessan? Bilbiluma keessan qofaan. Hedduu nama bilbila ni qaba. Bilbila kana yoo itti fayyadamte wanti tokko wanti sirra dhaqabu hin jiru faayidaadhaan alatti. Garuu immoo bilbila qarshii kuma fayyadamu gosa lamaan TV namoonni bitanii yeroo ittiin nyaatamaa jirantu jira. Yeroo ittiin hatamaatiin jirantu jira. Hattoonni yeroo ammaa kana tooftaalee garagara baafachuudhaan karaa adda addaatiin namoota saamaatiin jiran. So viidiyoo kana keessatti kan isinitti agarsiisu hedduun keessan akka beektan namoonni waa barbaadan bilbila namaa bilbilu egaa appilikeeshinii foon jedhamu ammoo inni jira aappiin kan bakka itti namaa ittiin bilbiltan jechuudha. So aappii kanarratti wantoota isin sirreeffachuu qabdan sadiitu jira. Wantoota kanneen sadeenitti yoo kan fayyadamtan taate namni kamiyyuu hattoonni kamiyyuu bakka kamii irraayyuu gara keessanitti bilbiluu hin danda'an tokkoffaadha. Lammaffaa immoo hattoonni kun eenyudha kan jedhullee akka isiniif beeksisu gochuu dandeessan. Sadaffaa immoo hattoonni kun bakka akkamii irratti akka argamanillee beekuu kan ittiin dandeessan tooftaa addaati. So bilbila keessan irratti kan argamtu appilikeeshina foon jedhamtu tana namni baay'een kan itti fayyadamu kaasee bilbila isaa qofaan bilbila namaa keessatti ni ilaala. Ergasii ittiin bilbiluudhaaf akkanumallee namoonni yeroo bilbilaniif ittiin kaasuudhaaf. Bilbilli kun immoo namoota isiniif bilbilan namoota akkamtu akka isiniif bilbile adda baasuu danda'a. Iskaamaroota moo hattoota moo eenyudha? Nama noormaal. Akkanumallee namoonni tokko tokko argitan yoo taate unknown phone kan jedhutu jira. Argitan yoo ta'e bilbila dhokfamee jedhama. Bilbilli sun dhokkateetiin jira. Hattoota namoonni akkasitti bilbilan baay'een isaanii kanas bilbilli keessan isin himuu danda'a namoota akkasiisan. Namoota hattootaadha unknown warroota jedhan iskaamarootadha. Akkanumallee hattoota kanneen ofirraa block gochuu dandeessan. Akka gara bilbila keessanitti hin bilbilanne gochuu dandeessan. Kana hundayyuu aappicha foon jedhamu kana qofaan gochuu dandeessan. Har'a isteeppiidhaan akkamitti hattoota kanneen ofirraa eeguu dandeettan kan jedhu isinin dhaqqabaa hanga dhumaatti nafaana turaadha. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuun hin irraanfatinaa. Amma gara barnootichaatti ceena. Asirratti hubachiisa tokko wanti isinin dhaqqabuu barbaadu namni kamiyyuu bilbila isaa bitee qarshii ofii baasee bilbila isaatiin deebi'ee nyaatamuun yeroo ammaa kana hedduu baay'ateetiin jira. Namoonni baay'een qarshii nyaatamaatiin jiran doolaara isinii ergine kan jedhan bilbilanii doolaara isinii ergine kan jedhan. Egaa namoonni immoo riipoortii kanneen qaban yookaan immoo namni baay'ee riipoortii godha. Namoota akkasii kanneen fakkeenyaaf baankii irraa si bilbilee akkanatti badhaasni akkana si ga'e kan jedhan kanneen namni baay'ee riipoortii godha. Amma namoota akkana riipoortii qaban kana bilbilli keessan adda baasa. Iskaamara yookaan immoo hattoota achi barbaadedha. Nama shakkii qabudha jedhee bilbilli keessan isin hima. So kana hundayyuu akkamitti gochuu akka dandeessan amma keessa seennee wajjin haa ilaallu. Egaa wantoota sadiidha as keessa sirreeffachuu kan qabdan. Wantoonni sadeen kunniin maalidha kan jedhu ni ilaalla. Gabaabinumatti jechuudha gara aappicha keenyaatti seennee. Egaa amma hedduun keessan argitan yoo ta'e bilbila foon jedhamtu tana foon kan jennu kana jechuudha bakka itti nama itti bilbiltanidha. Asirra seenee namni itti nama bilbila ergasii immoo bilbila ittiin kaasee ni haasaa kanaan alatti faayidaa biraa waan qabdu ittiin fakkaatu. So faayidaa isaa ni ilaala. Duraan dursitanii appilikeeshina kanaaf heeyyama kennina. Heeyyama isaa. Heeyyama kenninaa fi heeyyama kennuudhaaf sitingii keessa ni seentanii salphamatti jechuudha. Bilbila saamsingiis kan biraas isteeppii kana hordofaa. Ergasii immoo aappis yookaan immoo app management kan jedhamutu jira. Aappis yookaan immoo app management isa keessa seentan. Ergasii immoo salphamatti choose default apps kan jedhutu jira gubbaa irratti. Choose default apps kan jedhu sanatti irratti kilik gootan. Ergasii immoo asirratti kan isinii dhufan kanneen keessaa wantoota isinii dhufan kanneen keessaa caller ID and spam app kan jedhutu jira. Caller ID jechuun nama isiniif bilbilu ID qaba. Akkanumallee spam kan jedhamu immoo namoota achi barbaaditan yookaan hattoota ta'an kan ID sanii jechuudha. So kanaaf isee irra kilik gootanii asitti maal filattanii nan irra taa'a yeroo baay'ee asirratti jechuudha foon filattan appicha kana jechuudha. Amma permission kenniniif jira. Ammas keessaa ni baana. Wantoota jalqaba irratti kan ilaalu maalidha? Appilikeeshina keessan
namni isin hatu kun acbarbarii yookaan immoo hattoota ta'uu fi iskaamaroota ta'uu akka adda isiniif baasuuf bilbila amma aappii foon jedhamtu kanarratti sirreessina. Aappii foon jettu kan namaan bilbilta kanarra seentan. Ergasii gubbaa kanarratti dootii sadiitu argama isee irratti kilik gootan. Ergasii immoo sitingis kan jettu ni argamti ishee maratti kilik gootan. Ergasii immoo argitan yoo ta'e caller ID inda spam protection jedha. ID yookaan immoo ID hin taane nama isiniif bilbila buusan caller ID keessan ID nama isiniif bilbilu spam protection nama spam ta'e yookaan acbarbarii ta'e yookaan hattuu ta'e kana akka isin irraa dhorkuu gootan soo ishee kana on godhatan. Okay. Amma xumurreetiin jirra jechuudha. Isee kana asirratti on godhatanii jirtan. Amma kanaan maal argattan tokkoffaa irratti kan ilaalu. Kanaan maal argattanii namni isiniif bilbilu kun spaama yoo ta'e yookaan immoo acbarbarii hattuu yoo ta'e maal isiniif fida asirratti lakkoofsa bilbilaa isaa fide mallattoo raajeffannoodhaa itti godha yookaan immoo spaam jedhee X itti godha. Bilbilumti keessan jechuudha. So namni kun nama shakkii qabuudha jechuudha. Shakkii ittiin qabuudha. So bilbiluma isiniif qopheesse jechuudha. Nama shakkii qabuudha. Namni kun nama hattuu yookaan acbarbarii ta'uu danda'a. So isa kan haala kanaan sirreeffachuu dandeessanii namni kun yeroo isiniif bilbilu haala kanaan isiniif dhufaa jechuudha. Al tokko tokko annaawun foon jedha. Annaawun jedha. Al tokko tokko bilbilamee jira garuu annaawun jedha. Hin beekamu. So namoonni akkasii kun maalidha? Iskaamaroota yookaan acbarbarii yookaan hattoota jechuudha. So asumarratti immoo lammaffaa irratti wanti isin sirreeffatan bilook spam inda scam calls kan jedhutu argama. Namoota hattoota ta'an kana akka bilook isinirraa taasisuu fi akkanumallee koorsii isaanii kan iskaamarii kanneen bilook akka taasisu gochuudhaaf jalatti bilook spam inda scam calls kan jedhutu tana on godhatan. Asirratti laalaadha. Jalqabaa bilook all spam inda scam calls kana jechuun nama spam ta'e yookaan immoo hattoota kanneen maal gochuudha? Bilook gochuudha. Hunda isaaniitiyyuu. Inni biraa inni gadaa nutti argamu immoo only one high risk scam calls nama high risk qabu yookaan immoo nama sirriitti acbarbarii hattoota keessallee sadarkaa qabu miti isa san nama riskii guddaa qabu iskaamara akkasiisan akka isinirraa balleessu gochuudhaaf kanneen lamaan keessaa all filadhaadha yeroo baay'ee. So all yoo filattan hunda isaaniitiyyuu iskaamaroota yookaan immoo namni sun hattuudha ta'ee kan galmaa yoo kan ta'u taate salphamatti googiliin yaa'u odeeffannoo keenya gocha keenya nu raawwannu bilbila nu raawwannu kana ni beekama bilbila irratti bara. Namni baay'een hin beekamu seera ni beekama. So kanaaf haala kanaan tokkoffaa kan sirreeffachuu qabnu kanaadha. Amma immoo gara lammaffaatti haa ceenu. Lammaffaa irratti kan ilaallu bilbiluma keessan foon keenyatu tana appilikeeshinuma kana qaqqabdan. Erga qaqqabdanii booda asirratti mallattoon raajeffannoodha yookaan immoo ii fakkaattutu ni argamti. Isee irra kilik goona. Qaqqabdanii ergasii immoo mallattoo raajeffannoo. Amma asirratti wantoota ilaaluutu jira. Wantoota ilaalu. So kana keessaa wanti guddaan notificationidha. Notification jechuun aappicha kanarraa beeksifni adda addaa isin dhaqqaba. Fakkeenyaaf aappicha kanarratti nama iskaamaraa ta'e notification akka isin dhaqqabu asirratti dhuftanii notification adda addaas ta'uu danda'a akka isin dhaqqabu gootan. Asirratti permission kan jedhu laallaadha. Define goone permission. Permission kan kennuufii qabdan asirratti wantoota jirantu jira. Permission kan kennuufii hin qabne wantoota jirantu jira. Kana jechuun bilbila keessan kana kan namni ittiin isiniif bilbilu isinillee nama ittiin bilbiltan kana maal gootan jechuudha. To'annoo keessan jala oolchitan jechuudha. So to'annoo irra jalatti immoo akkamitti oolchina? Fakkeenyaaf asirratti haa ilaallu. Fakkeenyaaf asirratti foon si jedhu ni argama. Foon kan jedhu kanarra kilik yeroo gootan amma alloo fi maal jettu jedha don't allow. Foon access for this app. Bilbili keessan akka application kanaaf access godhu yookaan immoo akka background irratti illee bakka hundattuyyuu akka hojjetu maal gootan jalqaba irratti alloo jettanii asirratti don't allow hin jedhinaan. Don't allow jettanii isa duratti dubbanne amma iskaamaroota hattoota adda akka isinii baasu gooni san faallisitan waan ta'eef alloo jettaniin asitti tokko isa kanaan. Lammaffaan immoo asirratti argitan yoo ta'e SMS kan jedhu ni argama. SMS kanallee alloo gootan. SMS received kan gootan karaa appilikicha kanaatiin waan ta'eef SMS jechuun message jechuudha. Message akka isin dhaqqabuuf alloo jettan. Isa kanas permission kennitaniif. Kan permission kennineetu jira waan ta'eef jechuudha. Inni biraa immoo location asirratti wanti guddaa. Amma location namoonni itti argamanii fi isin itti argamtanillee access akka godhu amma waa lamaadha. Location namni amma fakkeenyaaf tokko namni tokko yoo isin bilbilu baalee roobee jedha yoo fakkeenyaaf baalee roobee irraa isin bilbilee bakka location wayii ni dhaamiti bakka namni sun irraa itti bilbile yoo permission kana kennitaniif jechuudha. Wanta akkasiisaniif isin fayyada. So kanaaf iyyuu asirratti allow only while using the app kana yookaan appicha kanatti yeroo fayyadamtan qofa jedha ask every time jedha akkanumallee don't allow jedha. Amma asirratti murteessaan isinidha. Location keessan akka hin beekamne yoo barbaadan attoonni amma fakkeenyaaf don't allow jedhan. Location isaanii akka hin beekamne barbaadan waan ta'eef. Appicha kanatti qofa akka yeroo fayyadamu location namootaas keekos akka beekamu gochuu barbaadan ask every time
as yeroo hundayyuu jechuudha. So more filatamaan isin location itti argamtanii fi itti argamtanii illee namoonni akka beekan namoonni isin bilbilan location isaanii akka argamu beekuudhaaf haala kanaan isa kanatti fayyadamaa isiniin jechuu barbaada. Inni biraa immoo audio nda muuziqaadha isa kana osoo dhiiftanii more filatamaa dheedeetii yaada. Photo and video access amma asirratti photo and video access ka jennu appichi kun viidiyoodhaan waliin akkuma viidiyoodhaan waliin haasa'uun ni danda'ama miti yeroo ammaa kan Itoophiyaa keessatti illee viidiyoodhaan bilbiltanii waliin haasa'uun ni danda'ama. Akkuma imo WhatsApp maal kana jechuudha. So wantoota akkasiitiif permission kennitan asitti fakkeenyaaf access akka godhu jechuudha. Viidiyoon access akka godhu asii permission kennitan. Viidiyoodhaan hin bilbiltan yoo ta'e garuu isa kana maal gootan jechuudha don't allow jettanii. Don't allow qofettanii. So isa kanas sirreeffachuu hin dagatinaa. Inni biraa immoo kaameraadha. Balbila tokko irratti jira amma fakkeenyaaf ana biratti hin jiru kaameraa kan jedhu. So kaameraa gonkumayyuu ofirraa cufa. Isin hin barbaachisu. Background irratti access isin taasisa waan ta'eef jechuudha. Kaameraa kan jedhu sana irratti godhadhatti don't allow jedhanii. Okay? Waa'ee kaameraatiin wal qabate baay'een hin jiru waan ta'eef. Garuu kaameraa kan bantan yoomiidha isinitti fakkaate. Yeroo isin bilbila keessanii yeroo bilbiltan jechuudha kaameraadhaan yookaan viidiyoodhaan yeroo walii bilbiltan viidiyoodhaan bilbiluu ni danda'ama. Kanaan dura viidiyoodhaan akka walii bilbiltan akka gochuu akka dandeessan isin barsiisee jira. So kanaaf haala kanaan kana hubachuu qabdanii isiniin jechuu barbaada. Amma immoo kan ilaallu dhumarratti jechuudha isa sadaffaa bira geenyeetiin jira dhumarratti kan ilaallu namni isin access godhu block gochuu jechuudha. Nama isiniif bilbilu kana nama hin taane yoo ta'e block ofirraa gochuu akkamitti dandeessan? Namni isiniif bilbilu kun hattuudha yookaan iskaamara yoo ta'e akka block godhu guutumaan guututti inni duratti iskaan godhee isiniif qopheessa. Ergasii immoo kan badaa ta'e isin beeksisaa ergasii immoo bilbila san kaasuu dhabuu isin ilaallata jechuudha. Amma immoo argita yoo ta'e bilbila tokko irratti annaa'uun jedha. Kan akkasiisaniin akkamitti adda baafachuu dandeessan? Annaa'uun bilbilli ni jira. Bilbila al tokko bilbila inumaan jiru hattoota tokko irratti annaa'uun qofeedha. Al tokko immoo annaa'uun jedheet lakkoofsi bilbilaa gubbaa irratti barraa'eetiin jira. Garuu immoo eenyummaan isaan beekamu. Maqaa isaanii nu dhoksanii jechuudha. Isa kana akka bilbiloo gochuu dandeessan. Namoonni akkasii sun hattootaadha. Namoonni maqaa isaanii dhoksanii annaa'uun jedhee bilbilamu jechuudha. So isa kana sirreeffachuudhaaf gara appicha foonii kana seenaa dootii sadii irra kilik goonaa. Ergasii settings keetu keessa seenaa. Ergasii immoo block numbers keetu keessa seenaa. As keessatti wanta hundayyuu adjust gochuu kan dandeessan. Block calls for unknown numbers. Unknown number ka jedhu san guutumaan guututti block akka isin irraa godhu yoo barbaadan ishee kana on godhatan. Maaliif namni unknown kan jedhu unknown jedha gubbaa irratti argitan yoo ta'e nama akkasii irraa bilbilli isin dhaqqabu bilbila hattootaati. Guutumaan guututti jechuudha. So kanaaf isa kana ol gootan. Ergasii immoo lakkoofsa bilbilaa isaallee asirratti galchitanii kontaaktii isaa asirratti xumuruu dandeessan. Block spam inna scroll course duratti kana isiniif ibsee jira. Isa kana keessa seentanii asirratti duratti isiniif ibsee jira. Haala kamiin akka isin beeksisuu barbaadan. Spaamiidhaan akka isin beeksisuu mallattoo raajeffannootiin akka isin beeksisuu gochuu dandeessan jechuudha. So nama kana maal gochuu dandeessan? Bilbila isaa asirra galchitanii asirra barreessanii nama akkasitti yeroo baay'ee deddeebi'ee asirra isiniif bilbilu kun asirratti aad gootanii guutumaa guututti yeroo isiniif bilbilu gara keessanitti bilbilli hin ga'u jechuudha. Egaa viidiyoo kana kan isiniif hojjedheef dhaggeeffattoota kan koo namoonni baay'een yeroo ammaa kana bilbila isaaniitiin nyaatamaatiin jiran maallaqa akkanaa hojjechuu dandeessa jedhanii namoonni bilbilaniif baankii irraa badhaasni akkanaa sitti ga'ee jedhanii inni bilbilaniif akkanumallee immoo doolaarri hanganaa siif ergamee jira ebaluu irraa siif ergamee jira doolaar kana fudhachuudhaaf qarshii hanganaa kafali kan jedhamu egaa yeroo ammaa kana fiimas ta'ee asirratti deemaatiin jira so kanarraa of eeggannoo akka gootaniif viidiyoo tana isiniif waraabe kanarraa asirratti xumuree jira yeroo itti aanu viidiyoo biraatii walitti deemna hangasitti nagaan naa tura isiniin jecha warroonni mana kanaaf haaraa taatan subscribe like share gochuun irraa fadhiidhaan yeroo itti aanu barnoota teekinooloojii birootiin wal argina hangasitti nagaan naa jiraadha.